Aye. Akkam jirtu nagaa fayyaadhaayi. Sagaleen akka dhagamu abdiin qaba. Sagantaa maleedhaan seenee. Namni yeroo gammadee fi yeroo gadde seera uumaadhaati waan itti dhagame if keessattis ta'uu ol baasee dubbachuudha qaba. Waan takkaa jira. Waan takkaa jira. Jabaakee ittiin ifyaamta, ittiin boonta, ittiin dhaadatta. Doofaakee yookaan darreekee garuu ittiin qaanfatta isaa wajjin yaamamuun feetu way silaan irraa ta'uu baatee jetta. Arra waa lamaan wal maddii qabee isii dubbadha. Jabaa Oromoon qabduu fi darree dabeessa laafaa Oromoon qabduun wal maddii qabee dubbachuu barbaada waan lameen kana. Walii godha. Jabaan kee yeroo hundaa si boonsa, ittiin boonta, ittiin dhaadatta, ittiin ifyaamta. Si galaa? Wanni dhiyeenya kana tahaa jiru mooraa Oromummaadhaa tana keessatti, mooraa sabboonummaadhaa tana keessatti sabboonummaan Oromoo tana addaan gingilchaadhaa jirti. Warra hayyoota ifiinjuu addaan gingilchaadhaa jirti. Haan gamas qabdee, haan irraa hashartee, haga firii gamas qabdee, haan galabaa gamas qabaa jirti. Haasawni arraan tana Jawar Mohammed haasawa Oromoo tana hunda mataa ol qabachiisu. Nama Oromummaa if keessaa qabu. Nama dhugatti Oromoon tun achi qaxxaamurtee bilisummaa arkuudha qabdi je'ee amanu hunda garaa qabbaneessa. Garaa waan silaa Oromoon jechuu qabdu, waan silaa guungumnu hunda ol baasee dubbata. Jabaan kee akkas si boonsa. Jabaan kee akkas si boonsa. Jabaan kee akkatti waan si keessaa si dhibu jiru sirraa buqqaasa. Jabaan kee akkatti bakka si nyaattu sirraa hooqa. Jabaan kee gaafa dubbatte mataa ol qabatta. Jabaadhaa fi laafaa wal maddii qabee dubbadhaan isin jedhe. Sabboonaadhaa fi bitamaa. Gantuudhaa fi ilma lammiidhaa wal maddii qabee dubbadha. Dhiyeenya kana wanni deemutti jira. Very clear. Dhiyeenya kana dubbadheen ture dura. Wanni deemutti jira. Oromoo cabsuudhaa fi Oromoo jiraachisuudha. Waan lameen kanaatu wal mormaadhaa jira. Oromoo billeessuudhaa fi Oromoo jiraachisuu wal mormaa jira. Joorii fi Abiyyii miti. Warri Oromoo billeessuu barbaadu, warri Oromiyaa billeessuu barbaadu hundinuu imaamni isaanii Abiy Ahmedii achi jala tarree galan. Warri Oromoon akka mootu, akka injifattu, Oromoon akka nama taatu barbaadu, warri Oromiyaa jiraachisuu barbaadu, warri injifannoo Oromoodhaa barbaadu garuu Jawar jala osoo hin taane dhugaa Oromoodhaa jala tarree galan. Dhugaa Oromoodhaa sana eenyu irra jiramma? Jawar irra jira anaaf. Dhugaa Oromoodhaa sana maaliin beekta kasirraa dubbatu, kasirraa himu, kakeessa kee rakkoo teessirraa buqqaasu kanaan beekta. Dhugaa Oromoodhaatii fi dhara Oromoodhaatu wal mormaadhaa jira. Namni dhugaa Oromootti amanu. Wanni fedhe dogoggorri fedhaa jiraatu, laafinni fedhaa jiraatu. Arraan tana Itoophiyaa keessatti aykaniin warri wal mormu jiru, warri Oromoo bakka bu'ee fi Oromoo billeessuudhaaf bakka bu'e garee lameen tana Abiyyii fi Jawar. Sadarkaa jaarmoota siyaasaa hedduu qabna. Garee poolitikaa hedduu qabna. Garuu Abiyyii sugguuchi jecha darbatu Jawariif darbata. Kabiraa tokkollee fi miti. Hoogganoota Oromoo tokkollee fi miti. Namni diinni Abiy guddaan ka Oromummaa tana qabee duraan taa'u, Oromummaan baduun taatuu hunoo akka bircuqqootti qabee taa'uun Jawar. Namni Oromummaa tana balleessee Oromiyaa diigee facaasee cabsuu barbaadu Abiy. Jara lameen kana iddutti dorgommiin deemaadhaa jirti. Dhaadannoon Abiy kalee dhaadate, dhaadannoon Abiy kalee dhaadate guututti Jawariif. Garuu jeeyina qabna, goota qabna, ka khilaash matatti qabduus dhugarraan deebine Jawar Mohammed. Yoo qawwee mata qabdees dhugarraan deebi'u. Garan galu, naasuun qabu, yoo amma keessaa baates dhugaa Oromoodhaa dubbachaadhaa ilmaan Oromoodhaa nama kanaa qabaachuun ittiin boonuu qabna. Nama kanaa qabaachuu whether you like him or not,
yoo Oromoo taate namni akkanaa nu keessaa bahu ittiin boonuudha qabna. Ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabadha. Waan biraa deeggare Jawaar waan biraatti jibbe garuu aykaniin arra Oromoon qabdu isa manguddoota hundaasii miti dargaggoo hundaasii miti namni akka bakka bu'aa Oromootti laalamee maas Oromoo bakka bu'ee deebisaa Oromoo qabbaneessitu diinaa fi firaa fi simaadhaa jiru Jawaar. An arra haasawni inni haasawe deebisaan inni gurbaa munaafiqa najisa Abiy Ahmed kanaaf kenne arra ilmaan Oromoodhaa an qofaa miti sabboonota Oromoodhaa hunda ni qabbaneessa warreen biltsiginnaa jee warraan tana hirriiban qaban. Jawaar jiruudhaani kafanatti godhee awwaala biltsiginnaa haasawa zaa'aa takkaa keessatti kafanatti godhee osoo lubbuun jiranuu qabrii geessee awwaalee biraa deebi arraan tana. Kanaaf hin gammada. Kanaaf hin gammada. Namni Oromoodhaa tana gammaduu qabu dhugaa tana gammaduu qabu. I'm so happy. So happy. Sila arra soomana qabaanne celebrating godhu dhugaa siima. Kalee wanni Abiy haasu suni akka dhiphinarraa rakkatee sodarraa baadagarraa haasuunaaf gala. Garuu hedduu yaadde. Maaliif diktaatarri tokko hugguuni aangoo isaa malee wanni duraa mul'ataa hin jirtu waan fedhe balleessa. Oromoo tana guutuu dhaamsee Abiy aangoo fi jiraachisuudha kaayyoon isaa. Garuu leenca dura dhaabbatu qabna. Leenca akka ji'ee itti himu beeku qabna. Leenca bakka darbatee bakka dha'u beeku qabna. Dubbisi galtee leenca darbatee bira kuchiifne ha bakka dha'u beeku. Dubbisi galee arra Jawar Mohammed waan san nu garsiise bar darbadhee biran kuchiisuu bakka irraan buusuu beekaa. Biltsiginnaan humaantamaan as baatee haa waccuu miidarraa haa iyyituu malee jecha tokkooniin jalaa balleessa. Sigalee wacaa oolan dhugaa Oromoodhaa awwaaluu hin danda'ani. Laal amaarri Abiy Jawaaritti diinni nafxanyaadhaa amaara Jawaar. Diinni biltsiginnaadhaa Jawaar. Jaarmoota Oromoodhaa amaaraa 20 jiru kana cuftinuu diinummaan Jawaar himatan. Beekadhaa Jawaar jammalee isaan jibbaa Oromoodhaaf qaban hunda Jawaar laalan. Oromoo gartee akka sabatti tuynuudhaafi wanni Oromoodhaa deemtu hundi Jawaar deemti. Namni gurbaan kun namni tokkichi kun jara kana hunda dura dhaabbateeti. Kana hunda dura dhaabbateeti. Nafxanyaan arraan tana haasawa isaatiin girgiraa waadhaa jirti jedhan. Biltsiginnaan arra haasawa Jawaariin girgirooytee hirriiba dhabaa jirti. Maaliif? Hujii biltsiginnaan baatii meeqa irra dalayde Jawaar arras beerkaaf godhe. Harkaa balleessi reefu guu Jawaar haasa'u maaliin gaafa dhabeetini? The first thing I asked haasawinni kun biyya keessatti laayiviidha deemaa jira moojeetiin gaafadhe. It was live. Warri biyyaa laalaadhaa ture. Qeeroon laalaa turte. Hayyoonni Oromoodhaa laalaa turan. Haasawni sun gurra Oromoodhaa seenuun akka Oromoon haaretti sammuu haaraan qabsoodhaaf if qopheessitu godha. Asii galee. So waan biltsiginnaan dalayna jettee balaaqalaan dabballeen gurbaan maayyimiin Abiy Ahmed kalee akka nama gootummaa galmeessee nama siyaasaan beeyne wotaaddara koroneela khilaash dha'uu malee siyaasaan garam deemtiin beeku. Jawaar kan hunda beekaa miti useen lakkaawaaf qaxxil hilakkawaaf qaxxil Abiy haasee natti nafneeti itti nafnee haasawee siyaasaa xiinxalee fixee likkinnaas gabbaachዋለን በህገ መንግስቱ የመጣ Jawaar jecha tokkooni namni siyaasaa beeku jecha tokkooni waan Abiy baatii guutuu rallafa'ee paarlaamaa sarra wali qabee hogganoota isaa wali qabee maratanii OPDO fi maarree izeemaadhaa fi jinniidhaa maratan hayyoota amaaraa wali qabee Jawaar zaata akkatti harkaa bishaan godhe arra amaarri kalee wanni kalee hedduun aarsi baadhi beeytanii wanni kalee na gube miidiyaa isaatii fi warra izeemaadhaati miidiyaan isaa kalee maaliif hin ajjeefnee maa tarkaanfiin fudhannee mootummaan kun amma tarkaanfachuu qaba Jawaarratti jechuun isaanii mootummaan Jawaar amma ajjeesuudha qabdii jedhaniiti miidiyaa rabbanii haason. Keep in mind
Jawar amma jeesu qabani jeeti miidiyaa rabbanii TV gubbaa warri isaa kalee haasawaadhaa ture. Warri izeemaadhaa biyya keessaa nuti abiyyi wajjin dhaabbannaa jeeti ibsa rabbaase. Against Jawar. Jawar badhaa'uudhaaf. Jawar billeessuudhaaf beeka dhawan biraatiif miti. So waan balaaqalaan hayyuu ifin jettu habashaan irra wal geessee dhandhaarraa isaan bombii isaan nu kaansan Jawar irraan tana darbee achi buqqisee arraan tana wanni goolissin tuudhan. Deemaa dhageeffadha irra miidiyaan habashaadhaa hundi waan Jawaritti haasa'u deemaa dhageeffadha. Akkatti dhiirti hayyuun akkatti garaasi qabbaneessa. Baga Oromoon nama akkanaa kana qabaat. Baga nama akkanaa kanaa wajjin dhalan. Baga nama akkanaa kanaa wajjin saba tokko keessaa baan ilmaan Oromoodha. Tan angamachuun tija. Nama akkanaa kana heddummeeffachuudha qabna. Ol kaafachuudha qabna. Sigade silaa Jawar hin jiraanne eenyu tokkotti as bahee dhukkeetti kaasa. Laal jarri Amaaraatu they don't really focus on other political leaders. Laal they don't really care. Irkaan maaliif bakka dhawuu beekan Amaarinis Abiyyis bakka firraa dhawuu beeka. Dhugaan jirtu kana. Kanaafi jiraa lammii keetii jiraa si keessaa bahe jiraa sabni kee ittiin ifin yaamu gaafa as bahee dubbatu ittiin boontee mataa ol qabattee dhageeffatta jettee gaafa doofaan si keessaa bahe gantuun gadigaloon si keessaa bahe haasoo garuu itti qaanfatta yaaboo kunis Oromoodha jedhanii miti akkamittiin kanaa wajjin dhaladhe qeeroon biyyaa ilmaan Oromoodhaa warri alaa fi keessa jirtan alaa fi keessaa waan takka isidhaama qabsoon teenya hin xumurame deemaa jirtu arku jettanii qabsoon teenya deemaadhaa jirti. Hamileen nuti alaa fi keessaa waliif kenninu murteessaadha. Hamileen mooraaliin nuti waliif kenninu akkuma kalee taakka jennee eegallee Ameerikatti asiin geenyee hamilee walii kennaa waan qabnurraa gumaachinnee dhiibnee Jawar kana asiin geenyetti ammaas dhiibbaa irra godhu qabna. Dhiibbaan Jawar irra goonu hamilee isaa eeguudhaan jajjabeessuudhaan maybe warreen Jawarii wajjin ilaalcha faallaa siyaasaa qabdan. An Jawarii wajjin dhibbaa siyaasaa waliin galu. Warreen siyaasaan keessan Jawarii wajjin wal dhabdu diinaa wajjin Jawaritti dhagaa darbuun amma it is the wrong time. Yoo Jawar waan fedhe balleessees arra Amaaraa wajjin dhaabbannee yeroo Amaarri Jawaritti dhagaa darbu yeroo Bilxiginnaan Jawaritti dhagaa darbitu nuti Oromoo fi jechaadha nuti jaarma Oromoo fi jechaadha diinaa wajjin dhaabbannee dhagaa isa darbuun wallaalummaadha. Wallaalummaa irraa achi aantu. Dureef gaafadha ammaaliifin dhaabbadhee maaliifin qabsaa'u jira. Namni kun kasaaraa fi bu'aa inni sii qabu dura kaalkulee godhe ilaali. Nama Oromooti harkaa jira warra jaarmoota Oromoodhaa kanuma tanumaata hedduu Jawar badhaadhifatu. Tanumaata hedduu warra Jawar badhaadhifatu. Obboleeyyan hamilee nama kanaa eeguudha qabna. Warri biyya alaa jirru akka kanatti deebi'u qabna. Akka kanatti deebinee if duuba. What does he need? Dura deemuudhaaf maaltu isa barbaachisa? Maaltu hamilee isaa eega? Biyya keessaa gurbaan kun waa'ee mootummaarraa sumuun hin qabu, waan takka illee hin qabu. Waan takka illee hin qabu. Arra maaliin hamilee isaa eegna? Warri isatti duulu jiru kun hundinuu mootummaan kafalteetiif isa duulaa jira. Warra Facebook irraa iyyurraa eegale mootummaan baajata baafteetiif mindaa fudhachaati Jawar duulu jira. Dilli duulu kun warri miidiyaadhaa dilli kun karra duulu jiru maallaqa mangistiin baafteetiif Jawar mangistiidhaa miti. Sumuun hin qabu. Nuti warri yaadaan isin deeggarullee sumuun hin qabu. Dhugarratti hundoonessa dhugaadhaaf isin deeggar. Karaan kun gaariidhaa mucaan kun diina dura dhaabbatee dubbachuu jiraa hamilee barbaadaadhaaf deeggar. Arra namni keenya ka diyaaspooraa fi biyya keessa jirus hamilee jiraa keessanii hamilee jabaa keessanii eeguu bara. Yeroo garii diinarraa isa waa barachuun gaariidha. Diina keenyarraa isa waa barachuun gaariidha. Hamilee nama jabaa keessanii cimaa keessanii Oromoon eega namni dee'uu ni boochi.
eega namni karraa maqee olii boochi goota keenya guyyaa goota maarree keenya no osoo jiruu gurbaa kana ijoolleen biyyaa kumaantamaan isa dura wareegamuu he deserved yaa kumaantamaan isa dura wareegamuun isaan malee jira namni ala jiruus alaagalee isa dura wareegamuun isaan malee jira lubbuu 87 maqaa lubbuun 18 maqaatti yoo duute nuuftaa nu baasa kana gaafa bilxiqinnaan olola kana as baatee ooftu lakkiini xiqqaatee warri isaa achi du'ee silaa 80 dhumuu qabaa isaaf jennee baakaaf godhu qabna hamilee isaa eeguudha qabna yeroo diinni asiin marsee jedhu isaan maal jedhe መጀመሪያ መንግስት ሲሰራ የነበረው ቀስ በቀስ ቅርንጫፎቹ መበጣጠስ ነው ጀገርተ የጆሪን ሰፖርተር ቅርንጫፎች መበጣጠስ ነበር የመንግስት ስራ ትልቁ ከይቹን ወረ እንትዲያቱ ወረ ሰዲያቱ ጫሳሳ ሀርካ በሌሱ ነው ወረ ኦሶም ቤከም ነው ወኒ ሞቱማን ጉዳቱርቴ ጀራ አማራ ሀኑ ጅመረተኒ ኢዜማ ዳውጅን ኑትገሩ hirriba fatma hamile asbane jinne jor kenya jor viva jor marrefenya jor lubbu jor jawe this doesn't help yo wajin abatta dugarratti hamile nama kana malinin jaruka what does it from us what can I do malin qoda malin bachu dan jinne if gafachu da kam kuni yero maka yero akkan hamtuudati yeroo akkaan qabsaa'ota oromootiif yeroo akkaan challenging time yeroo akkaanamtuudhaati kan hubadha bilxiginnaadhaafis yeroo akkaanamtuudhaati yeroo bilxiginnaa maallaqa miliyoonaan ramaddee nutti duulaadhaa jirtu kana nuti hoo afaanumaan teenya joor keenya joor jawwe akkasii miti qeeroon biyyaa dhayxee isaan marsitee hiree galtee balaa isa dhuftu kumaantamaan isa dura wareegamuudha qaban barbaachifnaan namni ala jiruus wareega diinagdee bira kutee lubbuu gaafatu dhaqee jiraa keetiif booda gaafa du'e boohuufirra dhayxee isa dura tarree galtee wareegamuu danda'uudha qabda oromummaan dhugaadhaa akkasi qabsoon dhugaadhaa akkasi san barbaaddi haganumaan jechuudha adeema namni gariin akka laafa laala namni gariin waan jedhu kan agartee kuma haasoo feesbuuk irraa haasoo inneetuma wal abaarree wal faarsinee daangalu faruun barbaadu wali Jawar asirraa faarsu maal fe'isa Jawar maal barbaadaa qabsoo Jawar godhaa jiru kanatti an eessaaniin qooda keessaan fudhachuu danda'a maaliin kontribiiyuu godhuu danda'a qeeroon biyyaa hoo maal godhuu qabdi nu warra alarraa hoo qabsoo akka eegaletti akkam goonee xumuruu qabna waan jedhu diina keenyaa wajjin kompiit godhuu danda'u qabna wal maddii deemuu diina keenyaa wajjin wal maddii deemu arran miidiyaan OMN tu isolate kopha bahee warri mootummaadhaa OMN akka diina laaftin dheessan miidiyaa beekadhu OMN balleessuudhaaf deemu isaat kalee Oromoo balleessuudhaaf ala kanatti amma meeqa dalagaa ture arraan tana mootummaa bilxiginnaatu fandi godha kana beektu isaat TV isaat bara fincila qeeroodhaa video biyya biratti nama fixanii boolla guuran oromoodhaa godhe jee maqaa hamaa kana oromoorra kaahee arraan tana bilxiginnaadhaatu fandi godhee mindaa baasu jira warra as jiruufis warra ala jiruufis warra keessa jiruufis OMN garuu dhugaa oromoo hojjeteeti oromoo gurmeessee jara OPDO kanallee diina jalaa baasee as baasee arraan tana kan itti duulamu miidiyaa OMN ti hundi kan itti duulu miidiyaa OMN ti maaliif kun ta'e jennaaf gaafannu bitamaan keenyaaf hundinuu diinni isaa miidiyaa kana miidiyaan dillimmaan tana bananii bilxiginnaan ijoollee doofaa gubbaa keessee Jawar arrabsaa maallaqa isinii kafallaa jettuun kun cuftinuu mootummaadhaan kafalamaaf OMN'if garuu sumuun hin deemaan jirtu kanaafuu hamilee miidiyaa keenyaas eeggachuudha qabna maaliif miliyoonaan hin gaafan miidiyaa OMN kanaas eeggachuudha qabna investimentii keenya nuutu horii baasee jaarate qabsoo oromoodhaati hogganee asiin ga'e qabsoon hin xumuramne ammaas akka ijatti eeggannee gaafa inni diinagdee barbaade miliyoonaan cinaa dhaabbannee sigalee
ooffachuu maaliif nu malee nama biraan qabu. Miidiyaan OMN nu malee nama biraa hin qabu. Isaat mootummaa gargaaru jira. OMN namni sumuunii gargaaru hin jiru. Arra abbootii qabeenyaatu biyya keessaa tajoorii dhiyaatu ta'oomin gubbatti dhiyaatu. Dhiibbaadhaatu godhama. Kanaafuu namni OMN gubbatti advertise godhachuun fedhu mootummaan nu dhiiftu jee OMN dhufee yoo isaan gargaare malee daayirektii gargaaruu hin danda'u mootummaan hin dhiiftu. Siigalee yeroo dhiibbaan akkanaa kun jirtu in such a critical time Oromoon maaliin godhuu qaba. Afaanii wal faarsuu bira kunnee hojii deemnee maal godhuu danda'uudha. Maaliin godhuu danda'a. An qooda maaliin bachuu danda'inne ifgaachuu danda'uudha qabna. Harmaa si'achuu barbaade chaarjiin kidhumu jira. Fayyaa ta'a. Maayirra dhaamsaan qaba. Masgiida Atlaantaadhaatiif maallaqa olii qabaa jiran gargaarsa. Arrarraa eegalee galgala kanarraa boruu iftaan masgiid Bilaal Minisootaa keessatti gargaarsa walitti qabuudhaa deeman. Masgiida Atlaantaadhaa kana maallaqa liqii namarraa fuudhanii bitanii maallaqa san hin kafalle. It is not paid off. Maallaqa san firraa fixuudhaa fi fundraisingii barbaannaa Oromoo hundarraa jedhaniiti karaa WhatsApp karaa hundaanuu maallaqa olii qabaadhaa jiran. Warreen rabbi isin dandeessise onlaayiniis maallaqa olii qabu jiranii masgiid Bilaal Minisootattis fundraisingiin arra galgala kanaa fi boruu iftaan akkaan dhageetti deemuudhaaf deema jedhanii I don't know hanga akkatti namni dhufee fundraisingii godhuma dhukkubuma jiru haani keessa akka gaarii naan galle ta'uu haani warri dandeessan gargaara. Karaa WhatsAppitiis akkaawuntii bananii namnicha irratti maallaqa olii qabu jira tuni kheyrii soomina keessaa dalagannu masgiida Atlaantaadhaa maallaqa namarraa fuudheeti maallaqa liqiidhaan bitanii maallaqa san firraan finne. It's not paid off. Liqii san firraa galchina hangate tokko jedhaniiti sheekotii walitti dhuftee carraaqaa jiranii meebii galgala kana sheekotii biyyaatii fi Keenyaa walitti dhufanii fundraising irratti onlaayinii dalaguudhaaf ta'an na fakkaata. Warreen onlaayinii kan argattan please yoo dandeessan kheyrii dalagadhaadha. Xiqqoo qabdan buufadhaa masgiida sana kafalamuu irratti qooda fudhaan isin jechuu barbaada. Booda gu'ee galan liinkii isaanis sheeriin godhaa. Sheer nu godhinaan jedhi liinkii isaa boodaanis sheeriin godhaa. Hordofaadhaa. Xiqqoo qabdan itti darbadhaa. Siyaasaadhaa fi kheyrii dalagachuudhaas wal cinaa oofnu. That's smart way. Siyaasaa hojjechuudhaa fi amma dadhabbii qaba. Arra dadhabbii hamtuun qaba. Arra beeltiin akkaatee jirti. Dheebuunis ni jirti. Garuu dubbii joohartanaatu na aarsina dubbisi. Akkaan dubbadhu dubbii joohartanaa gartee arra dadhabbiin qaba. Wallee edeeraa banyaanneen siyaa dadhabbiin qabaa garuu dubbiin tan usanii miti. Dubbiin tan usanii miti. Dubbiin tan dubbatan. Kanaafin dubbadhee fuuldura mee waan akkatti waa godhamu wajjin haasofnaa yoo rabbi jedhe inshaallah wajjin haasofnu fuuldura iyyuu qofaati Facebook irraa iyyuu qofaati ijoollee iddoo hojii barannee waan godhuu qabnu akkatti godhuu qabnu wajjin haasofnu. Yeroo ammaan tanaa yeroo Oromoon siyaasaa wal qoodduu miti. Yeroo siyaasaa wal qoonnee Jawar kaafaa seenee kaafaa hojjeraa an dhaaba kaafaa hundee garuu kanaafuu maarree akkasii miti. Abul miseensa abaa'oodhaati abul miseensa maarreedhaati nuti dubbiin isaa sallaalti akkasii miti. Akkasii miti qabsoo akka kadee eegaletti galmaangoo qabna. Agurumaa siin jedha fayyaa ta'a yeroo gaarii qabadha.